بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم جرت daawwattoota jirra jirtu kutaa kanatti mata duree haaraadhaan walitti deebineetiin jirra. Kutaa kanatti wanti ilaallu wantoota lamaan tokko irratti xiyyeeffannaa. Isaanis inni jalqabaa baamaqaalee lamaan ana akkasumas anta. By the way baamaqaa jechuun afaan arabaatiin dhamiira akka ta'e viidiyoo jalqabaa irratti ilaallee turre. Kanaafuu bakka tokko tokkotti dhamiir kan jedhu yoo kan fayyadamnu taate wanta haaraa akkasinitti hin fakkaanne jechuufi. Kanaafuu ana jechuun akkuma afaan oromoo ana jechuudha. Nama isa jalqabaa kan haasa'u yookiin immoo first person, anta immoo ati yookiin immoo si jechuudha. Ana dhiiraafis dhalaafis kan fayyadamnu yoo ta'u, anta immoo dhiira qofaafi. Kan dubartiidhaa ati yoo jennuun kutaa biraa keessatti itti dhufna. Kanaafuu anta dhiira qofaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf ana xabiibun yoo jedhe ani doktora, ana xaalibatun yoo jedhe ani barattuudha. Ana xabiibun kan jedhu kun ani doktora dhiira jechuudha namni sun. Ana xaalibatun yoo jedhe immoo ani barattuudha. Kanaafuu dubartiidha jechuudha. Kanaafuu ana dhiiraafis dhalaafis tokkuma jechuudha. Anta mudarrisun yoo jedhe ati barsiisaadha malee ati barsiiftuudha jechuu miti. Sababni isaas antaan kuni dubartiidhaaf osoo hin taane dhiiraaf. Inni itti aanu xumurtuuwwan lamaan tokko ilaalla. Isaanis dhahaba, kharaja. Dhahaba jechuun deeme, kharaja bahe. Fakkeenyaaf namni mana keessa jiru tokko yoo gara alaa bahu kharaja. Isaan lamaan kuni xumurtuudha, garuu kan dalagan dhiiraafi. Inni deeme jechuudha. Hima tokko guutuus ni ta'uu ni danda'a. Diiteelii isaa keessa ammaaf hin seenu. Hundaafuu ammaaf hiikama isaanii akka qabatanii fi dhahaba jechuun deeme, kharaja bahe. Wantoota hanga ammaatti ilaalle kana bakka tokkotti kan nuuf ibsu diyaaloogii yookiin haasaa barsiisaa fi Muhammad tokkotu jira. Kanaafuu barsiisaan al-mudarris min ayna anta Muhammadiin gaafata. Min ayna anta ati eessarraayi? Muhammadun Muhammad immoo ana minal yaabaani ani Jaappaan irraayi. Ana minal yaabaani ani Jaappaan irraayi. Al yaabaanu jechuun Jaappaan jechuudha. Al-mudarris barsiisaan wamin ayna cammaarun cammaar hoo eessarraayi? Wamin ayna cammaarun cammaar hoo eessarraayi? Muhammadun Muhammad deebisee huwa min ashiini inni chaayinaa irraayi. Huwa min ashiini inni chaayinaa irraayi. Al-mudarris barsiisaan wamin ayna haamidun haamid hoo eessarraayi? Wamin ayna haamidun haamid hoo eessarraayi? Muhammadun Muhammadni deebisee huwa min al-hindi inni immoo hindirraayi. Huwa min al-hindi inni hindirraayi. Al-mudarris ayna cabbaasun cabbaas eessa? Ayna cabbaasun cabbaas eessa? Muhammad kharaja. Kharaja deddeebiseef. Kharaja jechuun bahee jechuudha. Bahee eessarraa bahee gola keessa ture gara alaa bahee jechuudha. Kharaja jechuun bahee. Al-mudarris barsiisaa ayna dhahaba eessa deeme? Ayna dhahaba eessa deeme? Muhammadun Muhammad dhahaba ila al-mudiiri gara dura taa'aa deeme yookiin immoo daayirektara jechuudha. Dhahaba ila al-mudiiri gara dura taa'aa deeme. Al-mudarris wa ayna dhahaba caliyun caliyyi hoo eessa deeme? Wa ayna dhahaba caliyun caliyyi hoo eessa deeme? Muhammadun Muhammad ni deebise dhahaba ila al-mirhaadi
gara mana fincaanii yookiin immoo reestruum isa jedhamu mana fincaanii deemee jira jechuudha. Dhahaba ilal mirhaadhi mana fincaanii deemee gabaabumatti. Kanaafuu asirraa wanta haaraa meeqa argannee jirra. Al-Yaabaanu Yaabaan Jaappaan ta'uu, Al-Shiinu Chaayinaa ta'uu, akkasumas immoo anta ati dhiiraaf, akkasumas immoo ana jechuudha. Inni biraa immoo wanti isiniif himuu barbaadu min ayna anta jennaan ati eessarraa jennaan ana minal Yaabaanii jedhe. As keessatti harfu jar yookiin immoo maxxantuun min ni jirti. Garuu maxxantuun min yeroo barreeffamtu nuun fataa osoo hin taane suknaadha waan taateef ana minal Yaabaanii yeroo jedhu garuu nuun gara fataatti jijjiiramte. Sababni isaas sukuuni lama yoo kan walitti dhufu taate min ta'antee kan jirtu hamzaadha. Hamza alwasalii isiinis suknaadha waan taateef yookiin sukuuna waan taateef sukuuni lama yeroo walitti dhufan sababa saniif jecha nuun saakiin irraa yookiin immoo sukunaa irraa gara fataatti jijjiiramte jechuudha. Bakka ispeelingii ruuriidha waan ta'eef akka isin maaf akkas akka ta'e jedhee akka gaafii isinitti hin taaneef. Inni biraa immoo kanaan dura yookiin immoo viidiyoo kanaan dura keessatti waa'ee jumlaa ilaallee ture hamma tokko. Jumlaa jechuun himachuudha. Jumlaa gosa lama akka jiru, jumlaa ismiyyaa fi jumlaa fi'aliyyaa akka jiru. Jumlaa ismiyyaa kan jedhamu himni tokko maqaa yookiin immoo noun kan jedhuudhaan yoo kan jalqabe taate jalqabni yookiin immoo ka'umsi isaa maqaa taanaan jumlaa ismiyyaadha. Jumlaa fi'aliyyaan immoo verb yookiin immoo xumurtuudhaan kan eegale jumlaa fi'aliyyaadha. As keessatti diiteelii keessa hin osoo hin taane dhawaatan chaaptariin addaa waan jiruufi ammumaan xixiqqeessitanii akka yaadatanii fi fakkeenyaaf min ayna anta yeroo jedhuun barsiisan ana minal Yaabaanii kan jedhu kuni inni kun jumlaa ismiyyaadha. Sababni isaas ana kan jedhu kuni dhamiirii yookiin immoo dhamiir jechuun baamaqaadha. Baamaqaan immoo akka maqaatti bakka bu'aadha waan ta'eef kanaafuu ana minal Yaabaanii kan jedhu kuni jumlaa ismiyyaadha. Ana kan jedhu mubtadaa akkasumas immoo minal Yaabaaniin kuni jaaruun wa majruuridha. Sababni isaas maxxantuu yookiin immoo harfu jar kan itti aanu immoo ismu yookiin immoo dhiifama ismu majruur waan ta'eef kanaafuu inni khabar ta'a jechuudha. Gara fuulduraatti bal'inaan chaaptariin addaa ni jira waan ta'eef kanumatti dhawaatan suuta isinitti himaa ni deema. Ammaaf kan isiniif qopheesse kanumaa kutaa biraa keessatti hamma walitti deebinutti nagaan tura yeroo gaarii.